Hashamaa harka fuuni daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo lafa jirtan maratti salaamtaan teenya isinaa geessuu isiniin jechaa gara qophii teenyaatti kan seenu ta'a. Qophii keenya jalqabuun duratti namoonni chaanaala keenya Maahii Miidiyaaf haaraa taatan laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Akkuma beekamutti artistii Taajuu Shurrubbee erga haadha mana isaa ajjeesee gara mana hidhaa seenuun isaas beekamee jira. Mana hidhaa seenee hatattamaan itti murtaa'uu baatus guyyaa har'aa mana seeraatti dhiyaatee jira. Yeroo mana seeraatti dhiyaatu kanas namni kun nama fayyaa qabu moo nama akkamii jechuudhaan qorannaan irratti gaggeeffamee jira. Hospitaalli qaama isaa mara erga ilaalee booda nama fayyaa ta'uu isaatis beeksisee jira. Gaafiileen mana murtii irraa Taajuudhaaf dhiyaatanis rakkoon haadha mana keetii ajjeesuu irratti si kakaasee maali jedhanii gaafataniiti jiru. Innis rakkoo mana keessa itti jiruu fi haala taa'isiin dhiira gubbatti oofaa jirtu itti ibsuudhaan ragaalee viidiyoo fi suuraalee garaagaraa itti argisiiseeti jira. Keessattuu odeeffannoo garaagaraa kan duran haadha mana isaa namoota jalaa baasuuf yaalii adda addaa irratti godhaa turan nama biraarraa irraa haasawaan argataa turus erga isii ajjeesee booda bilbila ishee harkatti qabatee waan jiruuf odeeffannoo mara bilbila ishee keessaa argateeti jira. Namoota haadha mana isaa janaa turanis salphumatti bareeti jira. Manni murtiitis Taajuudhaaf akkas jechuun deebisaa laateeti jira. Erga hinaaffaan akkuma jirutti ta'e dhalli ilmi namaa martinuu kan hinaafu yoo ta'es lubbuu ishee galaafachuun duratti dhuftee seeraan maa hin gaafatin jechuudhaan deebisaa laataniifiiti jiru. Egaa artistiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan Taajuu Shurrubbee sababa hinaaffaatiin rakkoo hamaa kana keessa seenus Rabbiin hatattamaan nuuf haa baasu jechaa namuu lafuma jirtanitti du'aa godhaa isiniin jenna. Biyyoota faranjii keessatti akkuma beekamutti namni tokko yeroo hidhamu akka ofii isaatiif of hin ajjeefneef mana hidhaa san keessatti of jibbee akka inni of hin ajjeefneef milmee waan dabartee fi waan gara fuulduraatti dhuftullee akka inni hin yaadannetti milmee isa waraananiitu jira. Milmee sanis Rabbiin irraa haa qabu jechaa obboleessa keenya Rabbiin nagaan nuuf haa baasu jechuudhaan lafuma jirtanitti namuu du'aa godhaaf isiniin jenna. Odeeffannoon waa'ee Taajuu irratti har'aaf qabnu kanuma fakkaata. Namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun maatii keenya tahaa isiniin jenna.